Daaruudhaan tokko tokko wajjin tokko tokkoon keessaa bitachuu barbaadu ka araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaade mootummaadha. Mootummaan amma jiru waan barbaadu maal seeti? Lola kan Oromiyaattis, Amaaraattis, Tigreettis ka uumamuu dura geesse suni furamuu qaba. Mootummaan kana furuun barbaadu. Mootummaan maal barbaada? Cinaadha fangoo kennee, cinaadha mallaqa kennee, kaan sossobee, kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada malee gadi taa'ee marii araaraa gochuun barbaadu. Kun immoo lola biyyattiitiif sababa kan ta'e rakkoo siyaasaa furuudhaaf mootummaan ammatti fedhiin qabu jechuudha. Garuu uummanni galuu jira, waraanni galuu jira akka Oromiyaa keessatti, Itoophiyaa keessatti namni tokko qawwee qabatee bosona keessatti akka hin barbaadu. Osoo hunduu galeen barbaada. Har'a warri mootummaa nagaa jettee jettu tuni gaafa dubbii waraana bilisummaa Oromoo kaasuun biyya alaan ture. Abiy Ahmad aangoo qabatee ji'a tokko hin turre. Gaafa marroon waraana qabatee Eertiraarraa bira jira. Gaafa Abiy aangoo qabatu jechuudha. Gaafa sanirraa kaanee yeroo waannu maal jechaa turan? Torban lamatti daaraa goonaa jedhan. Yeroo 20 torban lamatti daaraa goonaa jedhanitti duula godhan. Akka waan ibiddaatitti bal'ataa Oromiyaa wal ga'ee jechuudha. Maaliifin amma wanni amma galchaa jiran kun bu'aa buusuu hin danda'u maaf hin jedhe. Ani godheera bara 2019 gaafsanis daba mootummaatiin akkasumas shakkii warri adda bilisummaa Oromoo qabuun waraanni hammi tokko hafe waraanni sun dacha amma bal'atee Oromiyaa seenee jechuudha. Waraana cinaan irraa muranii galchuun kuni yeroodhaaf olola torban tokkooti faayidaa qabaachuu danda'a malee yoo har'a namni 500 gale rakkoon siyaasaa dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa kana bosona galchee sun yoo hin furamin har'a 500 yoo gale borummoo 50 bosona galaa jira jechuudha. Nam 100 maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa jira bara 100,000 dargaggeessa kana kan dhiibee galchee siyaasa marrooti miti. Waan marroon ideoloojii addaa qabaateef miti. Ajjecha hidhaa dhiibbaa bulchiinsi Oromiyaatiif federaala mootummaa seenee koo barbaadamu taate rakkoo siyaasaa jalqabumaa lola seensisan furuun dirqama ta'a. Akkuma jettee anis taa'ee na fakkaate. Waan wal fakkaatu irra deebi'anii tolchanii bu'aa addaa eeguun maraatuudha jedhan. Barsan yaalii goonee hin taane. Ammallee wal dhibbee ijoollee jidduu jiruun sababa adda addaatiin ijoolleen galaa jirti. Gaariidha kun. Ani kun barreessetti ijoolleen amma galan kun dura wal lolaniiti. Murnooti adda ba'an. Murnooti adda ba'anii Oromiyaa keessatti lola godhanii nama keenya. Rakkoo kana kan uume wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi OPDO yookiin immoo OPP jedhan jidduutti uumame tokko. Lammaffaa murtii Abiy Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphiseetu kanatti nu fidee jechuudha. Abaa'oo kan hoogganaa ture Daawud Ibsaatii fi Abdii Raggaasaati. Daawud Ibsaa siyaasaa hooggana. Abdii Raggaasaa ajajaa waraanaa ture. Isaan Finfinnee galan. Warri shakkite ijoolleen hammi tokko kaayoo baay'eef maaf galmaan ka'uu dadhabe. Maaltu jira fakkaate? Akka nuti yaadaa turree fi akka itti Abiifaa yaadaa turan gargar ture. Nuyi sirni abbaa irree EPRDF dadhabee kufee qabsoo uummataatiin kufee warri jijjiirama hoggannee gara fuulduraa dhufes nu warri jijjiirama finnes amma booda walii tumsine wal hubanne walii obsine biyya gara dimokiraasii ceesa hawwii jedhu qabna turre hawwii saniin deemaa turre. Isaan garuu karoora biraa qabaachaa turan. Nummoo yaalii irree isaanii san hamma tokko dhiibbaa irra goonee daandii yookiin daandii baaburaa gara dimokiraasii geessuurraa akka hin baaneef aangoo maal argatu? Dhugaa yoo dubbannu taate jiru Daawud jira Leencoo jira yoo barbaade Abiy waggaa 10 bulchu. Lammaffaa sirna dimokiraatawaa sabaaf sablammoota biyya sanii haqa isaanii bifa walqixxummaadhaan kabachiisuu danda'u fiduu qaba. Yaaliin hanga ammaatti murnoota adda addaatiin aangoo irra qabataniin sirna abbaa irree tursiisuudhaaf yaalame biyyattii laaffisa. Hariiroo hawaasa biyyattii sanii addaan fageessa jeeqaa waan deemeef bara amma aangoon Oromoo harka seenee jedhamu kanatti a better model aangoo isaanii hin barbaanne soba kun. Yeroo sanitti aangoo mootummaa kanaa osoo barbaadame hin argatan jechuudha. I was the principal natu murteesse hunda isaanii caala it was me OPDO'n keessaa humni jijjiiramaa aangoo qabachuu qabaa jennee kitaaba keessatti hin agartan warra TPLF wajjin negoshee goone ugee bittusam hin turre bara isaan hin sobu warri garaagarummaa qabna waggaa kennaa jedheen hin jiru. Bakki wal dhibdeen dhufe maali kallattii gara fuulduraa irratti isaan sirna abbaa irree ijaaruu barbaadan humnoonni biraa garuu lakki sirni abbaa irree hangammaa murnoota TPLFnis murnoota Dargiinis murnoota Haile Sillaaseenis yaalame biyyatti ni miidha malee hin fayyadne. Kanaaf gara dimokiraasii ceenaadha garaagarummaan guddaan kanarraa dhufe.
Hoogganaa achiibsan fuudhanii achi buutee isaa dhabamsiisan. Warri abaa'oo guutumatti wajjira isaanii hin qaban. Kanaaf sirna akkasiisan keessatti sochii paartiitiin godhe jechuun lubbuu namaatiin taphachuudha. Kanaaf kaafaa'uun gaba kaafaa'uu ta'e fudhatu taate caasaa cimaa qaba lafa jalaan. Du'a sirratti muree ilmaan kee immoo yataama gochuudha. Kanaaf kan sochiin paartii hin jirre malee paartiileen jajjaboon jiru. Ammallee jiru caasaas qabu. Caasaa san garuu lafa jala hojjenna malee ifatti baafnee yoo hojjennu taate ilma namaa fichisiisuudha. Kan gama dimokiraasii malti paartii jettee Abiy Ahmed dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii jedhu hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufe maqaan isaa hoggaa dhufu nama amansiisuudhaaf gara Ameerikaa dhufe ture. Bilbilaan hoggaa soofnu I think on the second phone call sirna mootii ijaaruu malee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture jechuudha. Yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa ergan biyya dhaqee immoo itti dhiyaadhee baay'ee yaale. Namni Abiy sirte nama sa'aatii akkasii wajjin haasa'in qofa jechuudha. Kan ammoo jahan dabre kanatti qabatamaa waan agarreedha. Akkuma jecha Jawar kitaaba keessatti garaagarummaan keenya fundamentaalii Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akka uumamtu barbaaduu fi Abiy uumuu barbaadu garagara. Ani Itoophiyaa fi Oromiyaa uummattoonni isii keessa jiran haqi isaanii eegamee wal marii negotiation hogganoota isaanii gidduutti godhamuun sirni dimokiraatawaa sabdaneessaa itti ijaarameen kaasee. Abiy immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero. Yeroo sana amma namoota hundatti ibsaan ture. Callisii amma Oromoon aangoo nuu qabatee jira. Mee kanumallee rahaa ittiin goona ittiin gammanna dhiisii naan jechaa ture. It was very clear. Garaagarummaan keenya kanarraa ka'eeti kan dhufu. Hidhamuunis ta'ee walitti diddaan hunduu kan dhufu fundamentally world view. Society nuti uumuu barbaannu garaagarummaa waan qabuuf. Tarii amma gaaffii duratti kaasirratti waa'ee okay gufuu ta'uu hin danda'u. Wanni hin beeku hojjennoon kee kun jiru ta'e hamma danda'een haa tumsu. Yoo jara kanarraa hafte. Analoojii makiinaan jiru tokko jira beektaa. Akka jarri kun amma itti deemuun yoo rabbi nu gargaare malee biyyi tuni biyya turtuu biyya hiddisii gaffagaattuu taate beektaa uummanni biyya sanii garaarsa nyaata. Uummata miskiina beektaa uummata fayyaalessa wallaahi uummata nagayaati beektaa. Biyya kanatti agartanii waggaa taaksiin parsantii lama waggaatti dabalamu akkatti biyya raasan 42% gaazaa irratti saantiimii 10 waggaa dabalame. Uummanni isaanii yeroo ammaa kana taaksii parsantii 300 hanga 1,000tti dabalanii milishaan miila bitaatiin isa dhiitaa uummanni kuni nagayaan bula jechuudha. Uummanni sun garaa nama nyaata. Kanaaf hamma danda'een biyyi tuni sirna kanarraa akka haftu. We need to have a country. We need to save our country. Mishinni kun keessattuu Abiyyi fi murni isa wajjin deeman ittiin deemaa jiranii we might not have a country eega isaan deeman booda. Laali warri TPLF fi warri Malesillee hamtu turan. I fought them. I know them very closely. Nan beeka jarsanis. Jarri suni hin kijibanii yoo kijiban garuu kijiba san si amansiisuuf kijiban malee hin amanan. Jarri kuni kijiba what's very scary wanni nama sodaachisu waa biyya sanii amma fagoo kana seettanii gaazexeessota waan biyya sanii waan agamu hubattan baay'ee jira. Waa'ee diinagdee waggaatti kaafte akka waan dammaaf aanan mana hunda keessa yaa'aa jiru. Qananiin biyya hunda jaarsaa jaartiin tokko arge. Jaarsi doktora waggaa 15 hojjeteera. Keessatti akka waan qananiin jirutti deemaa jiran jechuudha. Naannoon Amaaraa practically harka mootummaan jiru. Oromiyaan practically harka mootummaan jiru. Agartuu akka waan tokko rakkoon biyya sanii hin jirretti haasa'u jechuudha. This willful ignorance is extremely scary. Ay dhagaan qondaalota mootummaa biyyoota adda wajjin nan hojjedhan arga. Observing godha abbootii irreetii hamma dimokiraasii social dimokiraatota Iskaandeebiyaa jiranitti. Garuu murna akka jara kana ka of wallaale. Biitti harkatti dhumtee Finfinneetti galte. The state has shrunk. State capacity mootummaa tokko sirna mootummaa tokko kan meejor godhamu lafa biyya san keessa jirtu keessa hammam takka to'ata. Humna mootummaa alatti humni biraa hidhatee socho'u jiraachuu hanqisuudha. With all the measurement the state is shrinking. Finfinneef naannoo isii qofarratti ta'uun ifa irra dhaabanii calaqqummaa